Hi students. Har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon kiyya inni har'aa Grade 10 Unit 2 Chemistry isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Asiin dura akkuma Unit 1 keessatti ilaalaa turre viidiyoo hedduu isiniif dalagee ture. Viidiyoowwan sanniin paartii hedduutti qooduudhaan isiniif dalagee jechuudha. Unit kanas haaluma saniin isiniif dalaguudhaaf qophiidha. Isin viidiyoo kana like godhuudhaan jalqaba akkasumas namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Gara viidiyoo adeemna. Unit kana jalatti kan nuti ilaallu important inorganic compounds isa jedhu ilaallaa jechuudha. Akkuma yaadannu Unit 1 keessatti inorganic compound fi organic compound maal akka ta'an ilaalee turre jechuudha. Organic compound inni jennuun maal jennee turre kan biqilootaa fi akkasumas lubbu qabeeyyii irraa kan argaman jechuudha. Animaalii fi pilaantii irraa kan argaman jennee turre. Inorganic compound isa jennuun ammoo mineraalota garaagaraa irraa kan argaman jennee turre jechuudha. Kanaafuu unit kana jalatti bal'inaan kan nuti ilaallu waa'ee inorganic compound ilaalla jechuudha. Introduction. Inorganic compounds are compounds consisting of mineral constituents of the earth or generally found in non-living things. Inorganic compound kan jennuun compound akkamiiti? Compound mineral of keessaa qabu. Mineraalota lafaa of keessaa qabu akkasumas generally found in non-living things. Kan maal keessatti argamu? Kan lubbu dhabeeyyii keessatti yookiin ammoo lubbu maleeyyii keessatti argamu jechuudha kan inorganic compound inni jennuun kun. The term inorganic compound refers to all compounds that do not contain carbon. Inorganic compound inni jennuun kun maalidha? Maal ibsuudhaa fi inni kun compound kan kaarbanii of keessatti nammanne. Not contain carbon. Kan kaarbanii of keessaa hin qabne maal jennaani? Inorganic compound jennaan jechuudha. Kan kaarbanii of keessaa qabuun ammoo maal jechaa turre? Organic compound jechaa turre jechuudha. Kanaafuu kan kaarbanii of keessaa hin qabne inorganic compound ta'a jechuudha. Also carbon dioxide, carbon monoxide, carbonates and hydrogen carbonates are carbon containing compounds which are classified as inorganic compounds. Carbon dioxide akkasumas haa ta'u malee inni kun kanneen asiin gaditti maqaa isaanii dhoofnu kunniin carbon dioxide, carbon monoxide akkasumas carbonate fi hydrogen carbonatein maalidha? Carbon containing compound dha jechuudha. Isaan kunniin maal of keessaa qabanii? Kaarbanii warroota of keessaa qabanidha jechuudha. Compoundoota kaarbanii of keessaa qaban. Isaan kanneen maal jalatti ramanna? Inorganic jalatti ramannaa jechuudha. Kana jechuun haala kamiin hubachuu dandeettanii? Kaarbanii kan of keessaa hin qabne maal jennee turre? Inorganic compound jennee turre. Haa ta'u malee isaanan kunniin kan akka carbon dioxide, carbon monoxide fi carbonate, hydrogen carbonatein kunniin maalidha? Kaarbanii of keessaa qaban. Kaarbanii of keessaa qabanii kanaafuu maal jedhamanii? Kaarbanii of keessaa qabaatan illee inorganic jalatti ramadamanii jechuudha. Inorganic jalatti ramadaman isaan kunniin. Garuu ammoo inorganic compoundiin kan maal ta'edha? Kan kaarbanii of keessaa hin qabnedha jechuudha. Kana jechuun all inorganic compounds are not contain carbon isoo jedhee amma maal ta'a? False ta'a jechuudha. All yeroo jedhu kana maaliifi isaan kunniin kaarbanii of keessaa waan qabaniif. Carbon dioxide, carbon monoxide fi carbonate akkasumas hydrogen carbonate isaan jennuun kunniin kaarbanii of keessaa qaban. Kaarbanii of keessaa qabaatanii maal jala ramadamanii? Inorganic compound jalatti ramadamanii jechuudha. Inorganic compounds are mostly found in nature as silicates, oxides, carbonates, sulfides, sulfates, chlorides and nitrates etc. Inorganic compounding kunniin yeroo baay'ee haala kamiin argamanii? Found in nature as isaan kanneenitti argaman jechuudha. Akka silicated, oxide fi carbonate, sulfide kanneenitti argaman jechuudha. There are different ways for the classification of inorganic compounds. Inorganic compound kana bakka garagaraatti haala garagaraatiin qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. They can be classified on the basis
of their composition. Compositionii isaan of keessaa qaban irratti hundaa'uudhaan qooduu dandeenya jechuudha. Yeroo isaan qoodnu kana maal irratti hundoofna? Compositionii isaanii irratti hundaa'uudhaan qabiyyee isaan of keessaa qaban irratti waan isaan of keessaa qaban irratti hundaa'uudhaan qoodnaa jechuudha. For example, they can be classified on the basis of tokkoffaa irratti metal. Metal they contain such as copper compounds, aluminum compounds, etc. Maal jennee qooduu dandeenya? Metal jennee qooduu dandeenya jechuudha. Sibiilota jennee qooduu dandeenya. Sibiilota kan jennuun kan maal of keessaa qaban kan akka kopparii, almuuniyemii fi kanneen kana fakkaatan kan of keessaa qabanii maal jenneen meetaal jennaan jechuudha. Kanaafuu maal irratti hundaa'e irraa wantoota isaan of keessaa qaban irratti hundaa'e irraa jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo nan meetaal jennee qoodnaa jechuudha. Sibilaalota yookiin ammoo warroota sibiila hin ta'in sibilaalota isaan jennuun sanniin jennee qoodna. They contain such as sulfur compounds, nitrogen compounds, etc. Salfarii, nitrogenii fi kanneen kana fakkaatan warroota maal ta'anidha? Warroota sibilaalota ta'anidha. Kanaafuu sibilaalota jennee qooduu dandeenya jechuudha. Isaanuma kanneen inorgaanic compoundii kana tokkoffaa sibiila yoo of keessaa qabaatan sibiila jennee qooduu dandeenya. Sibiilota yoo of keessaa qabaatan sibilaalota jennee qooduu dandeenya. Sadaffaa irratti ammoo group they contain such as sulfates, nitrates, carbonates. Sadaffaa irratti ammoo group jennee qooduu dandeenya jechuudha. Yeroo isaan maal of keessaa qabatanitti kan akka sulfatii, nitratii fi carbonatii yeroo of keessaa qaban haala kanaan wantoota isaan of keessaa qaban irratti hundaa'uudhaan qooduu dandeenya jechuudha. This unit emphasizes on the four groups of inorganic compounds, namely oxides, acids, bases in the salts. Unitiin kun bal'inaan kan inni irratti xiyyeeffatu waa'ee maal irratti four groups of inorgaanikii warra ta'an afran jechuudha. Afran kanneen irratti hundaa'uudhaan baay'inaan kan ilaalu ta'a jechuudha. Unitii kana keessatti kanneen akka maalii? Kanneen akka oxidii, asiidii, beezii fi saltii isaan jennuun kanneen irratti hundoofnee ilaallaa jechuudha. Unitii kana jalatti bal'inaan kan nuti ilaallu isaan kanneen jechuudha. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu oxides isa jedhu kana ilaallaa jechuudha. Afran sanniin keessaa oxidii ilaallaa jechuudha jalqaba irratti. What are oxides? Oxide in mind. Oxygen reacts directly with almost all elements except the noble gases in the inactive metals like gold, platinum, and palladium. Oxygeniin maal wajjin react ta'a? Elementoota hunda wajjinuu react ta'a jechuudha. Maal maletti? Except jedhee jira garuu except jechuun malatti jechuudha. Kanaafuu kanneen akka noble gaasii warra jennuun garee 8ffaadha jechuudha. Gareen 8ffaan noble gaasiidha. Reakshinii hin gaggeessine jechuudha. Maaliif isaan sunniin reakshinii gaggeessuu hin danda'u waan ta'eef kanaafuu oksijinii isaa wajjin reakshinii gaggeessuu hin danda'u jechuudha. Akkasumas inactive metals meetaalota inactive ta'an kanneen akka goldii, platinumii fi palladiumii kanneen wajjin malatti elementoota hafan hunda wajjinuu oksijiniin kun maal ta'uu danda'a? Reakshinii gaggeessuu danda'a jechuudha. Inactive warri jennuun kun inactive metal jechuun meetaalota si'aa'oo hin ta'in. Si'aa'oo jechuun si'aa'oo hin taane yeroo jennu reakshinii kan gaggeessuudhaaf fedhii hin qabaanne jechuudha. Kanneen akka goldii, platinum, inda palladium isaan jennuun kanneen wajjin malee elementoota hafan hunda wajjinuu oksijiniin maal godhaa? Reakshinii gaggeessaa jechuudha. Such compounds of oxygen are called oxides. Compoundoonni akkanaa kunniin maal jedhamee waamamu? Oxide jennee waamna jechuudha. Kan oksijinii wajjin wal nyaatan kanneen oxides jennee waamna. Oxides are binary compounds containing oxygen in the any other elements, metal, non-metal or metalloids. Oksijiniin kun binary compoundidha jechuudha. Binary compound kan jennuun kan elementii lama of keessaa qabuun binary element compound jennaani. Containing oxygen in the any other metal, any other elements. Oxides inni jennuun kun oksijinii fi elementii biraa of keessaa qabaachuu. Elementoota ta'uyyuu haa ta'u, kama ta'eyyuu haa ta'u, elementoota jiran keessaa
oksijiinii fi elementii biraa wajjin yeroo wal nyaatutti maal jennaani oksaayidiis jennee waamna jechuudha. Garuu ammoo elementii lama ta'uu qaba. Oksijiinii fi elementii biraa. Elementiin biraa sun kan oksijiinii wajjin wal nyaatu sun sibiila ta'uu danda'a, sibiilala ta'uu danda'a yookiin ammoo gariin sibiilota isaan jennuun ta'uu danda'a jechuudha. Binary compounds are those consisting of only two elements. Binary compound inni jennuun kun maal of keessaa qaba? Elementii lama qofa of keessaa qaba jechuudha. Akkuma jenne oksijiinii fi elementii biraa. Example of oxides are calcium oxide isa kana jechuudha. Aluminium oxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Akkuma agarru isaan kunniin example maaliiti? Example oxideeti jechuudha. Fakkeenyaaf calcium oxide yeroo jennutti calciumii fi oksijiinii of keessaa qaba. Aluminium oxide yeroo jennu illee aluminiumii fi oksijiinii of keessaa qaba. Sulfur dioxide illee akkasuma carbon dioxide illee kaarbanii fi oksijiinii of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu elementoota lama lama jechuudha. Kanaafuu oxides are binary compounds jechuu dandeenya jechuudha. Oxidiin binary compoundidha. Binary compound kan jennuun kan elementoota lama of keessaa qabu jechuudha. The classification of oxides into different groups is based on their chemical behavior. They are classified as acidic oxides, basic oxides, amphoteric oxides, neutral oxides, and peroxides. Oksidoonni kunniinis ammas isa kanallee guruuppii garagaraatti qooduu dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti maal qoodnee turre? Inorgaanic compoundii bakka afuritti qoodnee turre. Wantoota isaan of keessaa qaban irratti hundaa'uudhaan qoodnee turre jechuudha. Bakka sadiitti qoodnee turre. Bakka sadiitti yeroo qoodnu meetaalii nan meetaalii guruuppii jennee qoodnee turre. Akkasumas ammallee deebinee isuma kana guruuppii afurittis qoodnee turre jechuudha. Inorgaanikii kana maal fa'a jennee oxides, bases, acids and salts jennee bakka sadiitti qoodnee turre, bakka afurii qoodnee turre. Amma ammoo isaan keessaa ammoo afran sanniin keessaa oxidii kan ammoo haala kanaan qoodnee jirra jechuudha. Maal irratti hundaa'uudhaan? Based on their chemical behavior. Amala keemikaala isaa irratti hundaa'uudhaan haala kanaan qoodnaa jechuudha isa kanas. Exercise 2.2 Decide whether the following compounds are oxides or not. Maal godhedha? Compoundiin asiin gaditti agarru kunniin oksidiidha moo isaa miti isa jedhu adda baaseedha. Oksidii ta'uudhaaf maal jennee turre? Binary compoundii ta'uu qaba. Binary compoundii kan jennuun elementii lama qofa. Elementii lamaan kunniin ammoo tokko oksijiinii tokko ammoo elementii biraa ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu isa san ilaallaa jechuudha. A irratti akkuma ilaallu maal of keessa elementoota lamarraa soodiyem daayisodiiyem oksayid inni jennuun kun soodiyemii fi oksijiinii qofarraa waan ijaaramee jiruuf kanaafuu inni kun maalidha? Oksayidiidha jechuudha. B irratti ammoo potaashiyem haayidrooksayid isa jennuun kana kanaafuu inni kun ammoo maal of keessaa qaba? Elementoota sadii of keessaa qaba jechuudha. Potaashiyemii, oksijiinii fi haayidroojiinii of keessaa qaba. Kanaafuu inni kun maal hin ta'u? Oksayidii hin ta'u jechuudha. Noot jennaanii. C irratti ammoo akkuma arginu inni kun gaaliyemii fi oksijiinii of keessaa qaba. Kanaafuu inni kun maalidha? Oksayidiidha. Inni kunis fosforasii fi oksijiinii of keessaa qaba. Kanaafuu inni illee maalidha? Oksayidiidha jechuudha. E irratti ammoo naayitiroojiinii fi oksijiinii of keessaa qaba. Kanaafuu inni kun illee maalidha? Oksayidiidha jechuudha. F irratti haayidroojiinii fi oksijiinii of keessaa qaba. Kanaafuu inni kun illee maalidha? Oksayidiidha. G irratti ammoo soodiyemii of keessaa qaba. Kaarbanii of keessaa qaba. Oksijiinii of keessaa qaba. Kanaafuu elementii sadii waan ta'eef inni kun maal hin ta'u? Oksayidii hin ta'u jechuudha. Isa kanaan noot jennaani. H irratti potaashiyemii of keessaa qaba. Naayitiroojiinii of keessaa qaba. Oksijiinii of keessaa qaba. Kanaafuu elementii sadii inni kunis hin ta'u jechuudha. Elementii lama qofa ta'uu qaba. Elementii lama ta'ee ammoo elementii lamaan sunniin maal ta'uu qabanii? Tokko oksijiinii tokko ammoo elementii biraa ta'uu danda'a jechuudha. I irratti ammoo haayidroojiinii ni jira, salfarii ni jira, oksijiinii ni jira. Kanaafuu inni kunillee maal hin ta'u? Oksayidii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu haala kanaan qooduu dandeenya jechuudha. Garuu ammoo waan isin hubatuu qabdan elementii lama qofa ta'eef miti kan inni oksayidii ta'uu danda'u.
maal of keessaa qabaatu qaba? Oksijiinii of keessaa qabaatu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyem kilooraayidii yeroo fudhannutti elementii meeqa? Elementii lama soodiyemii fi kilooriinidha. Garuu ammoo elementii lamaan ta'eef oksaayidiin ta'uu jechuudha. Maaliif inni kun elementii lama garuu ammoo oksijiinii ta'uu qaba waan jennee jirruuf tokko maal ta'uu qaba? Tokko oksijiinii ta'uu qaba. Kanaafuu inni kunis isoo haala kanaan nuuf kenname elementii lama jennee elementii lama waan ta'eef oksaayidii jennee irra manna jechuudha. Oksijiiniin dirqama keessa jiraatu qaba. A irratti kan nuti ilaallu asiidik oksaayidiidha. Asiidik oksaayidii bakka garagara qoodnee jirra. Kanaafuu isaan keessaa asiidik oksaayidii ilaallaa jechuudha jalqaba irratti. Acidic oxides are the oxides formed by the chemical combination of oxygen with non-metal. Oxygen with non-metal. Acidic oxide inni jennuun kun maalidha? The oxides formed by the chemical combination of oxygen with non-metal. Acidic oxide inni jennuun kun oksaayidiin yookiin ammoo chemical combinationidhaan oksijiinii fi non-metaliin. Non-metalii jechuun sibiilaalota jechuudha. Sibiilaalotaa fi oksijiinii yeroo wal nyaatanitti isa kanaan maal jennaani? Acidic oxide jennee waamna jechuudha. Thus acidic oxides are non-metal oxides. Karaa biraatiin ammoo acidic oxide kana maal jennee waamuu dandeenya? Non-metal oxides jennee waamuu dandeenya jechuudha. Oksaayidoota sibiilaalawuu jennee waamuu dandeenya jechuudha. Acidic oxide. These oxides are also called acidic anhydrides jennee ammallee haala kamiin waamuu dandeenya? Asidii kanneen yookiin ammoo this oxide kana acidic oxide kana maal jennee waamuu dandeenya? Acid anhydrides jennee waamuu dandeenya jechuudha. Since they form acidic solution when reacted or dissolved in water. Maaliif yeroo isaan kunniin waan maal ta'aniifi acidic solutionii waan uumuu danda'aniif jechuudha. Yeroo react ta'an yeroo wal nyaatan yookiin ammoo yeroo bishaan keessatti dissolve ta'anitti bulbulameetti waan maal nuuf kennaniif waan asidii nuuf kennaniif kanaafuu isaan kanneen maal jennaani? Acid anhydrides jennee waamna jechuudha. Acid anhydride means acid without water. Acid anhydride inni jennuun kun maal jechuudha? Acidii without water bishaaniin maletti jechuudha. Isa kana haala kanaan ibsinaa jechuudha maqaa isaa kana. Generally speaking, acidic oxides are non-metal oxides. Akka waliigalaatti ammoo acidic oxide kana maal jennaani? Non-metal oxide jennee waamna jechuudha. Example of acidic oxides include carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. Haala kanaan isaan kanneen examplii maaliiti? Examplii acidic oxide jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana keessatti carbon dioxide yeroo ilaallutti carboniin maalidha? Non-metalidha yookiin ammoo sibiilaalaa jechuudha. Kanaafuu oksijiinii wajjin yeroo wal nyaatu maal nuuf kenna? Acidic oxide nuuf kenna jechuudha. Nitrogeeniinis akkasuma non-metalidha. Sulfuriinis non-metalidha jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin maal nuuf uumanii? Acidic oxide nuuf uumanii jechuudha. However, it is very important to note that all non-metal oxides are not necessarily acidic oxides. Haa ta'u maal hubachuu qabna? Non-metal oxidiin hundinuu maalii miti? Acidic oxide miti jechuudha. Kana jechuun oksijiiniin yeroo elementoota sibiilaalawoo ta'an yookiin ammoo non-metalii ta'an hunda wajjinuu yoo wal nyaate acidic oxide nuuf kenna jechuu hin dandeenyu. Maaliif fakkeenyaaf carbon monoxide inda dinitrogen dioxide isaan jennuun kanneen yoo kan ilaallu taate are non-metal oxides. Isaan kunniin maalidha? Non-metalidha. Fakkeenyaaf non-metal oxideidha jechuudha. Maaliif carboniin maal jennee jirra? Non-metalidha. Nitrogen jennee non-metalidha. But they are neutral oxides which will be discussed later. Garuu isaan kunniin maalidha? Neutral oxide isaan jenneen sanidha jechuudha. Neutral oxideidha malee isaan kunniin maalii miti?
nan meetaal oksayidii yookiin ammoo asiidik oksayidii miti jechuudha. Asiidik oksayidii miti garuu ammoo nan meetaal oksayidii isaan kunniin. Nan meetaal oksayidii ta'anii maalidha? Niwutiraal oksayidii jechuudha isaan kunniin. Kanaafuu maali miti? Asiidik oksayidii miti jechuudha isaan kunniin. Kanaafuu noot isii jettuna haala saniin hubachuu qabdan jechuudha. Chemical properties of acidic oxides. Chemical propertiin acidic oxide kana maal fakkaata? Acidic oxides undergo the following reaction. Acidic oxidein kun reactioniiwwan kanneen gaggeessaa jechuudha. Jalqaba irratti acidic oxides or acid anhydrides jennee irraa maqaa isaa isa biraati jechuudha. Inni kun dissolve in water to form acidic solution or acid. Acidic oxidein kun yeroo watarii wajjin yeroo bishaan wajjin walitti dabalutti maal nuuf kenna? Asidii nuuf kenna jechuudha. Asidii nuuf kenna. Fakkeenyaaf kaarban daayoksayidii maal jennee jirra? Acidic oxideidha. Yeroo ammoo watarii wajjin walitti daballu maal nuuf kenna? Hydrogen 2 carbonate yookiin ammoo carbonic acid jennaan jechuudha isa kana. Isa kana yeroo wal nyaachessanitti haala kamiin wal nyaachessanii? Jalqaba irratti haayidroojiniidha jechuudha. Yeroo baay'ee asiidii irratti asiidii maaliin beeknaa? Haayidroojiniin jalqaba irratti dhufa. Haayidroojiniin jalqaba irratti dhufa jechuudha. Kanaafuu amala isaa keessaa haayidroojiniin jalqaba irratti waan dhufuuf jalqaba irratti maal goona? Haayidroojinii reaakshinii gaggeeffamaa jiru kana keessaa haayidroojiniin eessa jira? As jira. Kanaafuu haayidroojiniin kun meeqa? Haayidroojin 2dha. Haayidroojin 2 jennee haala kanaan barreeffannaa jechuudha jalqaba irratti. San booda ammoo elementoota hafan keessaa kan fudhanna? Kaarbanii fudhanna. Kaarbanii yeroo fudhannutti oksijiinii dhumarra aanfannaa jechuudha. Kaarbanii yeroo fudhannu kaarbaniin meeqa jira? Kaarbanii takka qofa jira hin barreeffannaa. San booda ammoo maaltu nuuf hafa? Oksijiinii nuuf hafa. Oksijiiniin bakka lamaanuu jira. As meeqa jira? Tokko jira. As lama jira. Kanaafuu walitti yeroo edaanu meeqa ta'a? Oksijiinii 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan barreeffachuu dandeenya jechuudha reaakshinii kana. Lammaffaa irratti ammoo yeroo isaan kanneen lamaan ammoo walitti edaanu inni kunis akkuma agarru maalidha? Acidic anhydrideidha jechuudha. Maaliif nan meetaalii waan ta'eef naayitiroojiiniin isa watarii wajjin yeroo wal nyaachisnu isa kanas haala kamiin wal nyaachisna? Akkuma jenne haayidroojinii fudhanna jalqaba irratti haayidroojin 2 jennee barreeffannaa. Haayidroojinii 2 waan ta'eef haayidroojin 2 jennee barreeffannaa. San booda naayitiroojiin illee 2 kanaafuu naayitiroojiin 2 jennee barreeffannaa. Oksijiinii bira yeroo dhufnu ammoo oksijiiniin meeqa jira? As 3tu jira. As ammoo tokko jira. Walitti 4 jechuudha. Oksijiinii maal jennee barreeffannaa? 4 jennee barreeffannaa jechuudha. Garuu ammoo keemistirii irratti yeroo haala kanaan nuuf dhufu kana lakkoofsota kana haala nuuf salphatuu danda'een salphisuu dandeenya jechuudha. Salphisnee maal goona? Koofishantii isaanii kana keessaa baafannaa jechuudha yoo wal fakkaatan kan jiraatu taate. Fakkeenyaaf as 2 jira. Asillee 2 jira. 4 jechuun ammoo 2 baay'isuu 2ti. 2 baay'isuu 2ti jechuudha 4 jechuun. Kanaafuu 2 keessaa baafachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yeroo baasu maal goona? Akkuma jirutti barreeffanna jalqaba irratti haayidroojiniin barreeffannaa, naayitiroojiiniin barreessinaa, oksijiiniin barreeffanna. San booda 2 bakka meeqa jira? Asillee jira, asillee jira, asillee jira. Kanaafuu 2 baafannaa jechuudha gara alaatti haala kanaan. Lamaan tun maraafuun dhaabattee jechuudha amma. Haayidroojiniin 2 jennee kanaafuu lamaan tun haayidroojinii kanaafillee ni dhaabatti. Naayitiroojiiniin 2 jennee naayitiroojiiniin kun lamaan tun alaatun ammas maaliif dhaabatti? Isa kanaafis ni dhaabatti. Ammallee deebitee oksijiiniidhaafis ni dhaabatte jechuudha. Garuu ammoo oksijiinii 2 qofaa miti 4. Kanaafuu 2 yeroo biraa baasnu isii tana baasnee jirra maaltu nuuf hafa? 2 asitti barreeffannaa jechuudha. Haala kanaan isa kana salphisnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Isa lammaffaa fakkeenya lammaffaa kana. Sadaffaa irratti ammoo isa kanas haaluma saniin maal goona? Haayidroojinii keessaa fudhanna. Haayidroojiniin 2, salfariin ammoo tokko qofaa, oksijiiniin ammoo as 2 jira, as tokko jira. Haala saniin maal goona? Sadan isaa bakka tokkotti haala kanaan barreeffachuu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo reakshinii inni lammaffaan acidic oxides react with basic or metallic oxides to form salt. Acidic oxidein kun beezii wajjin basic oxide wajjin yeroo wal nyaatanitti yookiin ammoo metallic oxide jennaan. Metallic oxide beeziin basic oxidein kun
maalidha meetaalii wajjin oksijiniin yeroo sibiila wajjin wal nyaatudha jechuudha. Yeroo meetaalii wajjin wal nyaatu maal nuuf kenna? Beezik oksaayidii nuuf kenna jechuudha. Jalqaba irratti maal jennee turre? Asiidik oksaayidiin yeroo kam jennee turre? Yeroo nan meetaaliin oksijinii wajjin wal nyaatu jenne. Garuu ammoo beezii irratti ammoo yeroo beezii ni ilaalla jechuudha. Garagaadhaanutti beeziin yeroo oksijiniin meetaalii wajjin wal nyaatu jechuudha. Kanaafuu isa kana meetaalik oksaayid jennee waamne, isa kana ammoo nan meetaalik oksaayid jennee waamuu dandeenya jechuudha. Isaan kanneen yeroo wal nyaachisnutti maal argannaa? Saltii argannaa jechuudha. Ashaboo isa jennuun san argannaa jechuudha. Exampleedha yeroo ilaalutti kaarban daayoksaayiid pilaas naayitiroojiin daayoksaayiid isa kana daayinaayitiroojiin oksaayidii kana yeroo isaan lamaan kanneen wal nyaachisnu inni jalqaba asiidik oksaayidiidha. Asiidik oksaayidiidha. Inni lammaffaa ammoo beezik oksaayidiidha jechuudha. Beezik oksaayidiidha. Kanaafuu isaan kanneen yeroo wal nyaachisnu maal arganne? Ashaboo arganna jennee yookiin ammoo saltii isa jennuun kana arganna jennee. Kanaafuu isa kana haala kamii wal nyaachisna? Jalqaba irratti sibiilatu dursee barraa jechuudha. Sibiilli isa kamidha? Naayitiroojiin soodiyeemidha. Soodiyeemitu barraa jechuudha. Kanaafuu soodiyeemiin meeqa? 2. Kanaafuu soodiyem 2 jennee haala kanaan barreeffannaa. San booda isa kana itti aansinaa jechuudha. Kaarbanii itti aansinaa. Kaarbaniin meeqa jira? Tokko qofa jira. Kanaafuu kaarbanii haala kanaan barreeffannaa. Oksijiniin ammoo meeqa jira? 3tu jira jechuudha. As 2 jira. As 1 jira. Kanaafuu walitti 3 waan ta'eef haala kanaan barreeffannaa jechuudha. Kanaafuu inni kun maalidha? Ashaboodha jechuudha. Ashaboodha inni kun. Isa kanas yeroo wal nyaachisnu haaluma saniin kaalsheemii jalqaba irratti fudhannaa, salfarii itti aansinaa, oksijiniin as 3tu jira, as 1 jira, walitti 4 jechuudha. Haala kanaan isaan kanneen wal nyaachisnee ashaboo argachuu dandeenya jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo acidic oxides react with bases to form salt in the water. Acidic oxidiin maal wajjin wal nyaataa? Beezii wajjin. Beezii wajjin yeroo wal nyaatu maal argannaa? Ashaboo fi bishaan argannaa jechuudha. This reaction is called neutralization reaction jennee waamnaa jechuudha. Isa kana neutralization reaction jennee waamnaa jechuudha. Reactionii acidic oxide kanaa fi beezii yeroo wal nyaatu. Wanni isin hubachuu qabdan beezii fi basic oxidein garagara jechuudha. Basic oxide fi beeziin garagara. Akkuma argitan beez inni jennuun OH isa jedhu kana qabaa jechuudha. Asiidiin ammoo maal jennee turre? Asiidiin Htu dursee barraa jennee. Kanaafuu ammoo beezii ammoo waan isin hubachuu qabdan OH'n dhumarratti barrooti. Kanaafuu haala saniin isa san beezii ta'uu isaa haala saniin hubachuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu inni kun acidic oxideidha. Acidic oxidein kun yeroo beezii wajjin wal nyaatu maal nuuf kenna jennee? Saltii fi watarii nuuf kenna jennee. Kanaafuu haala kamiin barreessina isa jedhu kan isa kana haala kamiin barreeffanna isa jedhu ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti maal goona? Watar inni jedhu hydrogen 2 oxide isa jedhu ta'uu ni beekna. Formulaan isaa hydrogen 2 oxideidha. Haala kanaan asitti barraa'ee jira. Isa kana keessaa maal baasaa jirra? Hydrogen 2 oxide isa jedhu baasaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf asitti meeqa jira? Salfariin tokko jira. Salfariin meeqa jira? Tokko jira. Oksijiniin ammoo as meeqa jira? 2 jira. As ammoo soodiyeemiin meeqa jira? Soodiyeemiin 2tu jira jechuudha. Lamaan tun maraafuun dhaabatti jennee jirra amma. Meeqa jira? 2 jira. Akkasuma oksijiniin meeqa jira? 2 jira. Hydrogeniin meeqa jira? 2tu jira jechuudha. Hydrogenii illee 2 jira. Kanaafuu haala kanaan hydrogenii yeroo watarii kana keessaa baasnutti, bishaan yeroo baafannutti hydrogenii meeqa baasnee? 2 baasnee jirra. Oksijiinii ammoo meeqa baasnee? 1 baasnee. Kanaafuu isa kana keessa tokko yeroo baasnu oksijiinii meeqatu hafaa? As 1 jira. As 2 jira. Walitti ammoo 3 ta'a jechuudha. Oksijiinii 3tu nuuf hafaa jechuudha. Oksijiinii 3, salfarii 1, soodiyeemii 2tu nuuf hafa. Kanaafuu haala saniin soodiyeemii jalqaba irratti sibiila barreeffanna jennee jirra. Sibiilli soodiyeemiidha. Kanaafuu meeqa jenne? 2tu jira waan ta'eef kanaafuu soodiyemtuu jennee haala kanaan hin barreeffanna. Salfariin ammoo meeqa? 1. Kanaafuu salfarii illee hin barreeffanna. Oksijiniin meeqatu hafa jennee jirra? 1 keessaa 4tu jira waan ta'eef as 2tu jira.
as lamatu jira jennee jalqaba. Kanaafuu tokko ammoo bishaan keessatti waan ba'ee jiruuf watarii keessatti waan ba'ee jiruuf meeqatu hafaa? Sadiitu hafaa. Kanaafuu oksijiinii sadii haala saniin barreeffannaa jechuudha. Isa lammaffaa kan ammoo yeroo ilaallu isa kanas haala kamiin baafachuu dandeettanii bifa salphaa ta'een jalqaba irratti saltii fi watarii jira erga jennee jalqaba watarii barreeffanna. Watarii yeroo barreeffannu maalidha? Watariin hydrogen 2 oxide inni kun beekamaadha foormulaa isaa. Isa kan ammoo san godhuudhaaf maal goona? Kaarbanii meeqa qabna jennee ilaalla. Kaarbanii as meeqa jira? Tokko jira. Oksijiinii meeqa jira? Lamatu jira. Asoo meeqatu jira? Lamaan tun maraafuu waan dhaabattuuf liitiyeemii meeqa jira? Lamatu jira. Oksijiinii meeqatu jira? Lamatu jira. Haayidroojiinii meeqatu jira? Lamatu jira jechuudha. Kanaafuu haayidroojiiniin lama baatee jirti watariidhaaf lama baatee jirti waan ta'eef isa kanan balleeffannaa. Oksijiiniin meeqatu ba'ee? Tokkotu ba'ee. Kanaafuu asii tokko yeroo balleessinu tokkotu hafaa. Kanaafuu oksijiinii walirras meeqan nuuf hafaa? Sadiitu nuuf hafaa jechuudha as lama waan jiruuf. Kanaafuu oksijiinii sadiitu nuuf hafaa. Kaarbanii tokkotu hafaa. Liitiyeemiin ammoo lamatu hafaa jechuudha. Kanaafuu kan hafe kana jalqaba liitiyeemii barreeffannaa. Liitiyeemii meeqa jennee? Lama barreeffannaa. Kaarbaniin ammoo tokko waan ta'eef haalumsaniin barreessina. Tokko yeroo baay'een barraa waan ta'eef haalum kanaan barreeffannee dhiifna. Oksijiinii ammoo meeqatu hafa jennee jirra? Sadiitu hafaa. Kanaafuu haala kanaan isa kanallee barreeffachuu dandeenya jechuudha. Exercise 2.3 kana tokkoffaatti maal nu gaafata? Example acidic oxide. Kanaafuu isa kana wantoota hedduu jettanii tarreessuu dandeettan jechuudha. Acidic oxide kan akkamiiti jennee oksijiinii fi sibilaal yookiin ammoo nan meetaaliin yeroo wal nyaatu jennee kanaafuu haala saniin fakkeenyota hedduu kennuu dandeettan jechuudha. Lammaffaa irratti complete in the balance the following equation. Maal godheedha? Isa kana wal nyaachisi akkasumas baalaansii godheedha. Baalaansii isaa eegeedha. Kanaafuu isa kana wal nyaachisuudhaaf jalqaba irratti inni kun maalidha? Inni kun maali isa jedhu beekuu qabna jechuudha. Akkasumas reakshinii ilaalla keessaa reakshinii kam isa jedhus beekuu qabna. Reakshinii meeqa ilaallee? Reakshinii sadii ilaallee jirra. Yeroo kam reakshinii kanneen keessaa jalqaba irratti asiidik oksaayidiin yeroo bishaan wajjin wal nyaatu maal nuuf kenna jennee? Asiidii nuuf kenna jennee. Akkasumas asiidik oksaayidiin ammas yeroo beezik oksaayidii wajjin wal nyaatu saltii nuuf kenna jennee yookiin ammoo ashaboo nuuf kenna jennee. Sadaffaa irratti ammoo asiidik oksaayidiin yeroo beezii wajjin wal nyaatu salti pilaas watarii nuuf kenna jennee. Kanaafuu isaan keessaa inni kun isa kam isa jedhu beekuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti inni kun maalidha? Inni kun asiidik oksaayidiidha jechuudha. Asiidik oksaayidiin yeroo bishaan wajjin wal nyaatu maal nuuf kenna jennee? Asiidii nuuf kenna jennee jechuudha. Kanaafuu asiidiin jalqaba irratti maaliin barraa? Haayidroojiniidhaan dursinee barreessina jechuudha. Kanaafuu haayidroojiniidhaan yeroo dursinee barreessinu haayidroojinii meeqa jira? Haayidroojinii lama jira. Kanaafuu haayidroojiin 2 jennee barreessina. Haayidroojiin 2 jennee yeroo barreessinu san booda maalitti aansina? Foosforasiitti aansina. Foosforasiin ammoo meeqa? 4. San booda ammoo oksijiiniin as 6 jira, as 1 jira, walitti meeqa? 7 jechuudha. Oksijiin 7. Isa kan ammoo haala kanaan yeroo barreessinutti reaakshiniin sirriin haala kanaan hin barraa'u jechuudha. Reaakshiniin foormulicha kana maal jennee barreessina? Haayidroojiin 3 foosforasiin ammoo haaluma kanaan barraa'a kophaa isaa barreessina. Oksijiinni ammoo 3 jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Foormulaan sirriin isa kana. Kanaafuu yeroo maal goonu isa kana yeroo wal qixxeessinutti as foosforasii meeqa jira? 4tu jira. As ammoo 1tu jira. Kanaafuu wal qixxeessuu qabna jechuudha. As ammoo oksijiinii meeqa jira? 6 jira. As 1 jira. Walitti 7tu jira. As ammoo oksijiinii 3 qofatu jira. Kanaafuu ammas waliin qixxooyne jechuudha. Haayidroojiniin as meeqa jira? 2tu jira. As ammoo 3tu jira. Ammas waliin qixxooyne. Kanaafuu haala kamiin wal qixxeessuu dandeenya? Kanaafuu akka foosforasiin 4 nuuf guutuuf as 4 waan ta'eef asiin 4 yoo kan kennu taate amma kunniinis ni jijjiirama jechuudha. Foosforasiin as 4 as 4. Kanaafuu yeroo wal qixxeessinu kan ammoo wanti isin hubachuu qabdan kan nuti jijjiiruu dandeenyu koofishentiidha malee sabiskiriptii jijjiiruu hin dandeenyu. Koofishentiin kan alaan barreessinu kana.
Sabiskiriptiin garuu ammoo kan hundee jalatti barreessinu kan inni jechuudha. Xixiqqaatee kan barraa'u kunniin maal jedhama? Sabiskiriptii jedhama. Kanaafuu isaan sanniin jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu isa kana afur erga goone haayidroojiniin foosfarasiin afur wal qixxaayee jira. Afuriin tun maraafuu waan dhaabattuuf garan afur garanallee afur. Jalqaba irratti haala kamiin barreessuu qabna isa kana? Foosfarasii asiin barreeffannaa, foosfarasii asiin kaa'annaa, asilleen kaa'annaa. Oksijiinii asiin kaa'annaa, asilleen kaa'annaa. Haayidroojinii asiin kaa'annaa, garanalleen kaa'annaa jechuudha. Inni kun kan maaliiti? Kan jalqaba kaa'anne garanarraan kaa'anne kunniin kan ri'aakshiniiti. Kan garanaa kanniin jechuudha. Inni garanaan kaa'anne kun ammoo kan isaan kanniin jechuudha. Kan firii nu arganne kanaati. Kanaafuu meeqatu jira isa jedhu beekuu qabna jechuudha. Isa as meeqa jira? Foosfarasiin gara ri'aakshiniitiin afurtu jira. Oksijiiniin ammoo as jaha jira. As ammoo tokko jira. Walitti meeqa? Torba. Haayidroojiniin ammoo meeqa jira? Lamatu jira. Foosfarasiin garanaan meeqa ta'e? Afurii. Afuriin tun waan maraafuu dhaabattuuf. Oksijiiniin ammoo afur baay'isuu sadii meeqa? 12. Haayidroojiniin ammoo afur baay'isuu sadii innis 12 jechuudha. Kanaafuu kamtu wal qixxaayama? Foosfarasii wal nuuf qixxaaye. Kanaafuu garana tuquu hin qabnu. Isa kana tuquu hin qabnu. Kamtu wal nuuf hin qixxaayne? Isa kanatu sirreeffamuu qaba jechuudha. Haayidroojiniin meeqa jenne? 12 jenne. Kanaafuu lama as waan jiruuf meeqa jaha yoo as kaa'anne jaha baay'isuu lama meeqa ta'a? 12 ta'a. Kanaafuu haayidroojiniin garanaa kun 12 ta'a jechuudha. 12 nuuf ta'a. Oksijiiniin ammoo amma ni jijjiirama. As meeqa jira? Jahatu jira. Jaha garana ammoo meeqatu jira? Asis jaha jira walitti 12 ta'a jechuudha. Inni kunis 12. Kanaafuu wal nuuf qixxaayee jira jechuudha. Haala kanaan wal qixxeessinee foormulaa kanaan barreessuu qabnaa jechuudha. Inni itti aanu ammoo isa kana inni kunis maalidha? Inni kunis oksaayidiidha jechuudha. Asiidik oksaayidiidha. Bishaan wajjin yeroo wal nyaatu maal nuuf kenna? Asiidii nuuf kenna inni kunis. Kanaafuu haayidroojiin 2 salfariin jira. Oksijiinii meeqa? 4. Kanaafuu haala kanaan barreeffannaa jechuudha isa kana. C irratti kaalshiyem oksaayid plus kaarban daay oksaayid. Inni kun kaalshiyem oksaayidii maalidha? Beezik oksaayidiidha jechuudha. Inni kun ammoo asiidik oksaayid yeroo wal nyaatu maal nuuf kenna jennee? Ashaboo nuuf kenna jennee jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kamiin barreessina? Kaalshiyemiin barreeffannaa jalqaba irratti. Kaalshiyemiin barreeffannaa. Kaarbaniin jira. Kaarbaniin barreeffannaa. Oksijiinii meeqa jira? 3tu jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa kanallee barreeffachuu dandeenya jechuudha. D irratti ammoo D irra inni jiru kaalshiyem haayidrooksayid plus salfar tiraayoksayid. Inni jennuun kun inni jalqabaa kun maalidha? Beeziidha jechuudha. Beeziin yeroo asiidik oksaayidii wajjin wal nyaatu maal nuuf kenna jenne? Saltii fi watarii nuuf kenna jenne. Saltii fi watarii nuuf kenna jenne. Kanaafuu haala saniin isa kanas barreeffachuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti plus watar jennaan. Haayidroojin 2 oksaayid jennee barreeffannaa. Sanboota kan hafe bakka tokkotti barreeffannaa jechuudha. Asii akkuma arginu oksijiinii meeqa jira? As 3tu jira. As ammoo meeqa jira? 2tu jira. Haala kanaan yeroo barreeffamu kana hammattuu keessa goonee isa kana oksijiinii fi haayidroojinii hammattuu keessa goonee jira. Lamaan tun alaan jirti. Kanaafuu lamaaniifuu hin dhaabatte jechuudha. Garuu ammoo kaalshiyemiidhaaf hin dhaabattu. Kanaafuu as meeqa jira? Haayidroojinii 2tu jira. Oksijiinii illee 2tu jira. Kaalshiyemiin ammoo tokko qofatu jira jechuudha. Kanaafuu waliigalatti oksijiiniin nu qabnu meeqa? Oksijiinii meeqa qabna? Oksijiinii 5 qabna jechuudha. As 3tu jira. As 2tu jira. Kanaafuu tokko keessaa baafnee jirra waan ta'eef watarii keessa tokko jira waan ta'eef meeqan nuuf hafa? 4tu nuuf hafa jechuudha. Sanbooda maal barreeffannaa? Kaalshiyemii meeqatu jira? Tokko jiran barreeffannaa. Salfariin meeqatu jira? Tokkotu jiran barreeffannaa isas. Oksijiinii ammoo meeqan nuuf hafa? 4tu nuuf hafa jechuudha. Tokko keessaa baafnee jirra waan ta'eef kanaafuu haala kanaan isa kanas wal nyaachisnee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Irrattis
soodiyem hydroxide plus carbon dioxide dha. Inni kunis beezii fi acidic oxide wal nyaachisaa irraa jechuudha. Kanaafuu innis maal nuuf kenna? Saltii fi watarii nuuf kenna jechuudha. Hydrogen 2 oxide inni jennuun watariidha. Kanaafuu as keessa meeqa baasne? Hydrogenii 2 baasne, garuu ammoo tokko qofatu jira. Garan tokko qofa jira waan ta'eef watariin ammoo hydrogenii 2 dirqama guutuu waan qabuuf kanaafuu haala saniin barreeffanna. Isa kanas wal qixxeessinaa jechuudha kana. Kanaafuu oksijiinii ammoo meeqatu jira? As 2tu jira, as tokko jira. 3 keessa baafne, tokko keessa baafne jirra. Kanaafuu 2tu nuuf hafa. San booda maal goona amma? Kan hafe barreeffannaa jechuudha. Kan hafe maaltu nuuf hafe? Soodiyemiin nuuf hafee jira. Soodiyem kaarbooneetii ta'a jechuudha. Inni kun amma kaarbooneet. Haala kanaan reaakshiniin kun isa kan ta'uu qaba. Kanaafuu as ammoo kaarbooneetiin sabskiriptiin isaa sadii as ammoo 2. Kanaafuu haala kanaan yeroo barreeffannutti amma wal qixxeessuu qabna jechuudha. Isa kana reaakshiniin isa kana haala kanaan nuuf kennama. Haala kana ta'u isa kana ta'uu qaba yeroo wal nyaachisnutti. Garuu ammoo inni kun wal qixxaate moo hin qixxoofne isa jedhu ilaaluudhaaf soodiyemiin garana 2 tokko as ammoo 2 jira. Kanaafuu asii 2 yoo kenne wal nuuf qixxaatamee haa ilaallu. 2 asillee 2 jalqaba soodiyemii barreeffannaa, oksijiiniin barreeffannaa, hydrojiiniin barreeffannaa. Garanaanis soodiyemiin barreeffannaa, oksijiiniin barreeffannaa, hydrojiiniin barreeffannaa jechuudha. Garana meeqa jira? Soodiyemii 2, hydrojiiniin meeqa? As 2 as 2 walitti 4. Hydrojiiniin ammoo as meeqa jira? 2tu jira. Kaarbanii illee hafee jira. Kaarbaniin barreeffannaa, asittis kaarbanii ni barreeffannaa jechuudha. Kaarbaniin meeqa jira? Tokko jira jechuudha. Kan garanaa ammoo soodiyemii meeqa jira? 2tu jira. Oksijiinii meeqatu jira? Oksijiiniin as 3 as tokko walitti 4tu jira. Hydrojiinii meeqa jira? 2tu jira. Kaarbaniin tokkotu jira jechuudha. Kanaafuu wal nuuf qixxaatee jira jechuudha. Haala kanaan wal qixxeessinee kennaa jechuudha. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Yeroo itti aanu B isa jiru kana basic oxides isa jedhu paartii 2dhaan ni ilaalla jechuudha. Bakka jiru irratti fufne. Kanaafuu barnoota keenya haala kanaan xumurree jirra. Viidiyoon kun yoo kan isinitti tolu taate like godhuu hin irraanfatina. Akkasumas chaanala kana subscribe godhuu hin irraanfatina. Viidiyoo kana ammoo namoota biraatiif share godhaa isin jedha. Yaada yoo qabaattan ammoo karaa koomantiitiin